Har'allee Liinaanii haala hamaa, haala ulfaataa, haala sodaachisaa keessa jirti. Inumaa sheexanni mana dhufee isaan dararuutti jira. Rabbisee biraa godhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyyaa jirra jirtu baga jiraattanii isaa kana geessanii akkamiin nagaa qabdanii fayyaa qabdan alhamdulillah rabbil aalamiin nagaa kiyya. Har'a keenya jirra shukrii rabbiin badinii daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa warri channel kiyya kanaaf haarawaa taatan akkuma gaseentanii subscribe like share gochuun dagatinaa isiniin jedha. Warri ammoo subscribe gootanii maatii naaf taatanii natti dabalamtanii asiin nageessanii jirtan ammoo iddoo tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Khayriin mana keessan haaseenu egaa har'allee deebi'ee dhufeetiin jira maaliin dhufte jechuun keessa hin oolamu. Ammas obboleettiin keenya Liinaan ammallee dararamuutti jirti. Uummanni wajjin jiru sunillee hedduu dararamuutti jira jechuudha. Garuu ammoo wanni hedduun ajaa'ibe uummanummaan kun maaluma eega yaa jamaa maaluma eeddamme akkamiin namni kun dawaa firkaa dhabe akkamiin namni kun bishaan quraanaa malee deemame isiniin kun qaama keessan guutummaa maaliif bishaan quraanaatiin hin dibanne bishaan quraanaa dawaadhaan maaliif hin deemanne isiniin kun amma Yuusuf obboleessi keenya Yuusufi waan ta'aa ture agartanii jirtanii waan inni keessa ture agartanii jirtanii inni maashaallah tabarakarrahmaan dawaa ittiin deemaa turellee dawaa ittiin of eegaa ture rabbii gaditti sheekarraa fudhatee ittiin of eegaa ture argitanii jirtan. Liinaan illee hedduu tokko of gattee nama wal'aanaa nama yaalaa nama fayyisaa jettee osoo nama dhukkubsate yookaan nama siiriin olii gadi goote osoo wajjin rakkattu wanni kun itti seenee jira. Liinaan duraanii akkuma beekamu maashaallah Felsanii fi abbaa manaa isiillee walitti araarsitee jirti. Gurbaa eenyu maqaan isaa Feesel sanallee wal'aantee yookaan immoo dawaatti gootee akka inni fayyee gara namaa deebi'u gootee jirti jechuudha. Har'a ammoo isiin dabareen isee gahee hedduu tokko dararamaa jirti. Har'a ilmoo isee wallaaltee hanga ilmoo kiyya qalee dhiiga dhugaa dhiiga isaa fedha jettu geessee jirti jechuudha. Liinaan maaliif itti calliftamee warrummaan bira teessanii qaqqabdanii bira teessan sun maaliif hiniine sansalanni biyya sana hin jiru moo shanshalataan hidhuu hin dandeenye moo maalumaa bira teessamee maaliif qabdanii bira tetteessan micoo kan amma sheexanni kun yoo fuudhee bahee gaara keessa oofe bor maal jechuu deemtan bor maal dubbachuu deemtan ilmaan see kanaan maal jechuu deemtan ilmaan isee kun har'a ilmaan isee kun afuura haadhaa dhabdee yeroo akkasitti haati uffata ofirra cirtee maraattee ableen isin qaltu kana mee maal eeddan bishaan quraanaa hin qabdani moo maal eeddan mee waan Yuusuf isiniin jedhu waan biraa dhiisaadha waan Yuusuf isiniin jedhu mee viidiyoo jala seenaa laala mee of hin gatinaa isiniin jedheetiin jira bilbileellee itti meetiin jira jedha Yuusuf akkuma har'a viidiyoo irratti dubbatee ture jechuudha. Yuusufi Liina of hin gatinii jedhee Liinaadhaallee dhaamsa dhaameetiin jira. Mee akkamiin of gattanii akkamiin bishaan quraanaa mana keessaa dhabdanii jedhee dhaamsa isinii dhaamee jira. Warri qabdanii ittiin tetteessan kun namni lama kun maaliif sansalataan hiniine sansalanni hin jiru moo biyya sana yoo sansalanni hin jiraanne gabbaatanii bitattanii uummata keenya micoo kana qabdanii hiitanii hin wal'aantanii bishaan quraanaatiin illee firaan gaggabsitanii maal taatanii mee rabbummaan isin haa beeksisu. Rabbiin Liina rabbiin si bira haa dhaabatu akkumatti namaaf yaaddee obboleewwan keetiif yaaddee rabbiif jecha obboleewwan keetii yaaddee akka isaan fayyanii akka isaan nama ta'anii akka isaan namummaa isaaniitti deebi'an akka goote kanatti rabbiin si bira haa dhaabatu rabbi si bira haa jiraatu rabbi fayyaa keetti si haa deebisu. Wallaahi hedduu tokko garaa nama nyaatti. Kaleessa yeroo iseen viidiyoo tokko isaan gadhiisan argeen ture yeroo ilmi isee akkasittiin baaba bishaan fidi bishaan itti facaasaa jedhee mucaa xiqqaan sun sammuu guddaa qaba maashaallah rabbi umurii haa dheeressu. Ummaa jedhee yeroo inni jala fiigu iseen immoo ilmoo isii kana wallaaltee qabdee dhiiga isaa dhugaa yeroo iseen jettu san waan hedduu garaa nama nyaatu jechuudha. Liinaan hagam akka ilmoo isee waliin dararamaa turte hagam akka wajjin rakkachaa turre agarreerra jechuudha. Walumaanuu viidiyoo irratti kan beeknu jechuudha. Viidiyoo irratti kan argaa turre jechuudha. Kan isee yeroo Abdallaan maraate san ilmaan walitti qabdee ilmaan kana waliin baay'ee rakkataa turte jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a ammoo dabareen isee gahee yeroo isheen akkasitti dhukkubsattee ilmoon isee kun haadha afuura haadhaa dhabdee akkasittiin tetteessu garaa nama nyaatti jechuudha. Mee Abdallaan eessa kutte? Abdalla mee ati eessa kutte? Maaliif barumsa namarraan fudhattan? Beekarraa waa baratanii gaafa jedhan namni keenya qoosaatti fakkaata. Mee Yuusufumarraa barumsa fudhadha. Mee akka inni itti faayoo kana wal'aanee asiin gahee mee irraa barumsa fudhadha. Yoo ammoo barumsa viidiyoo isaa kanarraa barumsa fudhachuu dadhabdan isiniin kun biyya tokko keessa jiraachaa jirtan
silkii waliin qabdan itti dawwalaamee akkam goonaa jedhaa ittiin mari'adha. Nama beekan irraa waa baratu maaliif nama gaafadhaa. Nama gaafachuun xiqqeenyummaa hin qabdu yookaan waan biraa hin qabdu jechuun wallaalummaa hin qabdu jechuun nama tokko yoo waa gaafatte irraa barta beekaarraa waa baratta. Kanaafiyyuu ani wallaahi ana ajaa'ibdani warrummaan qaqqabdanii akkasittiin micoo kana qabdanii bira teessan na ajaa'ibdan. Mee har'a yoo sheexanni kun fuudhee bahe akkam gootan. Ani wallaahi daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa sheexanni kun sheexanni dhugaa natti hin fakkaatu. Wanni kun al tokko tokko qoosaa na fakkaata yookaan immoo akkamii diraamaa wayii natti fakkaata. Maaliif jennaani mee kaleessa yeroo Abdallaan qabee ittiin taa'u jechuudha liinaa kana yeroo Abdallaan as galagalee kaameraa ilaalee haasa'u akkaseen mucaaseetti godhachaa turte agartanii turtan akka nama diraamaa wayii dalagu akkaseen mubaarikitti godhataa turte. Gaafa Abdallaan gama isaa ilaalu akka nama rafuu taate jechuudha. Har'a ammoo sheexanna isaan jedhanii ittiin deddeeman kun nama natti fakkaata akka waan namni diraamaa wayii dalagu natti fakkaata jechuudha. Kanaafiyyuu daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa ana dhugaa natti hin fakkaanne jechuudha. Wanni kun naaf hin galle. Mee warri akka kiyya wanti kun diraamaa isinitti fakkaatanii jirtanii yookiin ammoo dhugaadha jettanii hanga tokko namni yaaddanii jirtanii. Wallaahi ana yaadduu tokko na ajaa'ibe. Garuu ammoo sheexana sirrii natti hin fakkaatu. Sheexana nama ittiin haasa'u jiru kun nama akka biyya Arabaatti fuulatti waa uffatanii nama sodaachisan sanni beektan ta'een beeku. Wanni sun waan isaan natti fakkaata. Namuma sirriitu garuu isaaniin sheexanni erguu danda'a jechuudha. Nama amma sheexana fakkaatee itti haasa'utti jiru kanallee isallee sheexanummaa sun erguu dandeessi jechuudha namuma kana. Maaliif sheexanni kun namuma keessaan hojjette jechuudha. Namuma keessaan seentee hojjette jechuudha. Kanaafiyyuu daawwattotaa fi kabajamtoota kiyyaa ana hedduu tokko na ajaa'ibe. Akkasii dhiifamaa gidduudhaan namni natti dhufee na jeeqe. Kanaafiyyuu jechuudha namni kuni sheexanni kuni sheexana sirrii natti hin fakkaatu jechuudha. Akka waan gowwoomsaa wayii haa ta'u garuu hundaafiyyuu liinaaf du'aa haa goonu. Liinaan hedduu tokko dhamaatee jirti. Wallaahi garaa nama nyaata. Mee kaleessa yeroo inni akkasitti iseen shaamiliin waan kana keessa keessee mane aabilee keessa keessee wanni gootu gurbaan bira dhaabatu sun maal eegame bishaan quraanaa firkaa qaba bishaan quraanaa ittiin facaasu hajjee namni kun akka mucoon kun akka tuqamtee jirtu yookaan immoo liinaan akka tuqamtee jirtu ni beekan. Akkamiin bishaan quraanaa osoo qaamaan hin dhiqatin yookaan qaamatti keessatti hin dhugin yookaan qaama ofiitiin hin xaxxaragatin mee akkamiin deeman. Akka biyyi sun akka biyyattiin sun siiriidhaan wal dhamaastee wal cannaqaa jirtu wal rakkisaa jirtu hundi isaanii miti nuti warri biyya sana hin jirre quba wal qabna jechuudha. Wal beenna jechuudha. Hin beenna jechuudha. Yoo achi jiraannee beekuu baanne yoo waan isaan irra jiran waan isaan wal godhaa jiranii viidiyoo kuna gubbaatti miidiyaa gubbaatti argaa jira jechuudha. Warri achi keessa jiraanoo warri waliin jiraataa jiran maaf wal laaltamme maal gochuu jirtan isnoo warri bira teessanii rarraata'uu jirtan kun maaf raatoftamme. Tayyib haadati hin jirumoo yoo shanshalata dhabdan haadaan qabdanii isin maan dhalaan kun ammoo soo isintu akkas ta'etee jechuudha. Liinaan isinirra yaadde silaa yoona isin hiitee waan goote dawaa isinitti barbaaddee jirti jechuudha. Har'a isin Abdallaa namicha haarawaa amma dhufe kanaaf shaamil mee felseem sun immoo eessa deemte eessa kutte iseen immoo felseem kana haadha manaa shaamil sun eessa kutte. Tayyib iseen bakka dhatte yoo haadattu haa ta'u warri bira jirtan kunoo warri dhiiraa lama taatanii bira tetteessanii Abdallaa wajjin nama 3 taatanii liinaan kun har'aa miti qabamuun isee bubbultee jirti akkuma waliin agarre jechuudha. Guyyaa yaani torbaniif yoo sabu baadhee yookaan dogongoruu baadhee torbaniif waan deemtu natti fakkaata. Tayyib hamma kana guutuu maal godhuu jirtan maaliif bira tetteessan akkuma Yuusuf isiniin jedhe wallaahi maal godhuu jiranii warri dhiiraa sun maaliif qabanii bira taa'anii hiniitanii jedhe mee dhugaasaa jedhe Yuusuf ani dheengadda gaafa akka na dhukkubee mangeefaan defanii shanshalataan na hidhanii jedhe dhugaa akkuma waliin agarree jirru gaafa inni gidduma sana osoo taa'ee waliin taphatu osoo taa'ee wajjiniin haasa'u gaafa inni of wallaalu alaa xuul defanii shanshalatti godhanii hidhanii dawaatti barbaadan jechuudha. Kun har'a Yuusuf nama gidduutti deebi'ee alhamdulillah rabbil alamin fayyee har'a taa'ee viidiyoo isaa maraa jira jechuudha. Isinoo maaliif barumsan fudhattan beekarraa maaliif hin barattan? Tayyib dawalee fi itti meetiin jira ofii eegaa jedhee itti meetiin jiraa jedhee akkamitti of wallaaltan jedhee Yuusuf illee isinirraa dubbachuutti jira. Mee waa biraa dhiisaadha viidiyoo Yuusuf jala seenaadha mee ilaala. Faayoon kun nama meeqa dhamaasaa turte. Har'a iseenuu fayyitee jechuudha.
yaanoo liinaa bira naquu jechaa jirti jedhe Yuusuf. Niin sodaadhe jechaa jirti. Obboleetti koo bira hin deemu jechaa jirti. Maaliif ree wanni kun waan sodaachisaa. Isheen har'a mucoon kun namni hin fayyiti jedhee yaada jiraame hin yaadamne. Tasuma hin yaadamne. Isheen illee akka jettutti waan baay'ee jettee dhaadachaa turte jechuudha. Har'a ammoo Rabbiin dandeettii isaatiin isheenuuf fayyitee ofisheen oftee waan isaan godhaa jiran kanallee ofirraa sodaattee obboleetti koo bira naquu jechaa jirti jechuudha. Isinoo maaliif akkas taatan? Maaliif bira tetteessan? Billaalee hidhaa osoo hiitanii dawaatti barbaaddanii bishaan qur'aanaa mana keessa facaaftanii jinnii waanuma seentuuf hin qabdu. 24 saa yookaan sa'aatii 24 guutuu osoo qur'aana mana keessanitti bantanii ni beektan akka manni mana siirii ta'e akka uummanni wal dhamaasaa jiru akka namni jibbaa waliif qabu ni beektan waan ta'eef maaliif qur'aana hin bananne? Qur'aana itti banachuu qabdan. Obboleewwan kiyya Rabbi sinaa gargaaru. Liinaa ammoo Rabbi haa fayyisu. Nuti du'aa malee waan gochuuf dandeenyu hin qabnu. Obboleessa keenya Yuusuf yeroo inni dhamaafamee akka itti cannaqamaa tureyyuu du'aadhaan bira dhaabataa turre waan ta'eef du'aa haa goonuu fi Liinaa Rabbi see haa fayyisu. Ilmaan seetti Rabbi nagahaan ilmaan seetti Rabbi see haa fayyisu. Nagahaan mana seetti Rabbi see haa fayyisu jenna. Wallaahi hedduu tokko waan garaa nama nyaatu wanni godhan hin jiru. Du'aa maa goonuuf isiniin jedha. Inshallah hanga video biraa walitti deebinutti like subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Nagaan naa tura.